Bitootessa 17,2026 akka moltan daawwattoota Sibuu Network yeroo oduurra geenyerra oduu yeroo kanaaf qabanne isinii dhiyeessina haga xumuraatti nu waliin tura. Dhaabbanni mirga fayyadamtoota Itoophiyaa qaala'insa gabaa irratti dabalaa dhufuun yaaddoo isaa ibsate. Dhaabbanni mirga fayyadamtoota Itoophiyaa qaala'insa jireenyaa dabalaa dhufuun yaaddoo akka qabu ibsuun mootummaan akka gidduu seenu gaafateera. Hundeessaa fi Daayirektarrii olaanaan dhaabbatichaa obbo Qomlaachoo Abbabee imaammata gabaa bilisaatiin mootummaan qaala'insa jireenyaa biyya keenya keessatti saffisaan dabalaa jiru to'achuu dadhabuusaan yaaddoo qaban ibsaniiru. Qaala'insa jireenyaa olaanaa yeroo ammaa mul'ataa jiruuf sababa sirna gabaa bilisaa fi sochii daldaltoota seeraan alaa qofa akka hin taane ibsuun yeroo ammaa kana jeequmsi guddaan gabaa keessatti mul'ataa jiras jedhan. Itti dabaluun waldaan sun waggoota 5 kan ture yoo ta'u waggoota kanneen keessatti mirga fayyadamtootaa kabachiisuuf hojiiwwan adda addaa gaggeessaa kan ture ta'uu kan himan obbo Qomlaachoon fayyadamtoonni mirga isaanii irratti hubannoo xiqqaa akka qaban ibsaniiru. Dhaabbatni walaba ta'ee fi mirga fayyadamtootaa eeguu dhabamuun qaawwaa akka uumu ibsuun Daayirektarrii olaanaan sun yeroo darbe dhaabbanni mirga fayyadamtoota hordoftoota akka ture akkasumas dhaabbatichi yeroo ministeera daldalaa fi tumsa naannoo hundeeffame haqamuusaa yaadachiisaniiru. Itoophiyaan yeroo ammaa miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uuf ce'aa akka jirtu yeroo murteessaa kanatti dhaabbata mirga fayyadamtootaa eeguu xiyyeeffannoon kennamuu fi misoomsuu qaba jedhan. Mootummaan gabaa bilisaa sababeeffachuun daballii gatii sababaa malee akka hin uumamneef sirna gabaa keessa seenuu akka qabu dhaamaniiru. Waldaan sun guyyaa mirga fayyadamtoota addunyaa 43ffaa kan akka addunyaatii fi biyya Itoophiyaatti yeroo 13ffaaf kabajamaa jiru mata duree oomishaalee nageenya qaban ofitti hirkatanii fi fayyadamaa guddateef jechuun ni kabaja. Oduu ittaanuun Seeneetiin Ameerikaa to'annoo dhaabbilee gabaa mana jireenyaa daangessuuf labsii seena qabeessa raggaasisuun dhaga'ame. Seeneetiin Ameerikaa Waashingten DC'tti argamu seera mana jireenyaa bal'aa akka kiraa manaa fi gatii mana biyyattii keessatti ol ka'aa jiru to'atu harka caaluun raggaasiseera. Wixineen seeraa sun seera abbummaa mana jireenyaa 21ffaa jedhamuun kan moggaafame yoo ta'u waliigaltee paartilee lama hin caalleen Seneetaroota gidduutti kan agarsiise yoo ta'u seneetaroonni 89 sagalee deeggaranii 10 ammoo sagalee mormii kennaniiru. Labsiin sun adda durummaan dhaabbilee investimentii gurguddoo gabaa mana jireenyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa turan irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u dhiyeessii mana jireenyaa guddisuu fi lammiilee idilee fi gatii madaalawaa taasisuu irratti kan xiyyeeffatedha. Labsiin haaraan sun qabeenyaa daldala gurguddoo mana maatii tokko 350 ol qabaniin mana dabalataa akka bitaman daangaa cimaa kan kaa'u yoo ta'u sunis dorgommii haqa qabeessa hin taane bituu giddugaleessa dhaabbilee gurguddoo waliin mudatu ni fura jedhamee amanama. Akkasumas tumaa dhaabbileen manneen kiraadhaaf ijaaran namoota dhuunfaatiif gurguruu isaanii dura waggoota 7 akka kireessan gaafatu of keessatti qabata. Wixineen seeraa sun tumaa dambiiwwan zoonii salphisuu manneen haaraa saffisaa fi baasii xiqqaadhaan akka ijaaraman taasisuu fi tumaa ijaarsa mana jireenyaa xixiqqaadhaaf onnachiiftuu maallaqa haala mijeessu kan hammatedha. Wixineen seeraa sun seeneetiitiin ragga'us haga ammaatti guutummaatti mallattaa'ee seera ta'uu hin dandeenye. Mana maree bakka bu'oota uummataatiin osoo hojiirra hin oolin dura raggaasifamee pirezidaantiin mallattaa'uu qaba. Wixineen seeraa sun kan seneetara Rippaabilikaan Tiim Iskootii fi seneetara Dimokiraatawaa Elizaabeet Waareen waliin kan qophaa'e yoo ta'u qajeelfama manneen maatiidhaaf malee kooppareeshiniif miti jedhuun kan eegu ta'a jedhameera. Oduu xumuraan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Israa'el irratti himannaa yakka waraanaa bane. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN gabaasa haaraa baaseen haleellaan qilleensarraa Israa'el mana hidhaa Iraan Iviin irratti raawwatte seera addunyaatiin yakka waraanaa ta'uu ibsameera. Haleellaan sun ji'a onkoloolessaa bara 2025 kan raawwatame yoo ta'u namootni 80 ol ta'an ajjeefamuun himame. Itti gaafatamtuun garee qorannoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii Saaraa Hoseen akka jedhanitti Israa'elitti yaaddee dhaabbata siivilii irratti xiyyeeffachuun yakka waraanaa raawwatte jechuun ragaan gahaan jira jedhan. Namoota du'an keessaa dubartoonni fi daa'imman akka jiran gabaasni sun ni mul'isa. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waldhabdeen waraanaa amma naannichatti mul'ataa jiru nageenya hidhamtoota Iraan keessaa irratti garmalee yaaddessaa ta'uu akeekkachiiseera. Argannoon sun waldhabdee Israa'elii fi Iraan gidduu jiru daran hammeessaa jedhamee eegama.